Harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya egaa gooftaatti kan jaallatamtan hundumti keessan nagaan waaqayyo hunduma keessaniif haa ta'u guyyaa irraas keessummaa addaa qabannee gara keessanitti dhiyaanneerra. Keessummaan keenyas Dookter Zarihuun Garbee Sanyii jedhamu amma laastinamiitti waamne. Kanaatiif egaa baay'ee yeroo dheeraadhaaf nama hawwaa turree har'ammoo sagantaa kanarratti yookaan miidiyaa keenya irratti akka argamaniif nu iyyamanii kunoo har'a asitti argamaniiru. Kanaaf baay'ee guddifnee waaqayyoon galateeffannaa akkasumas Dookter Zarihuun baay'ee galateeffannaa. Dookter Zarihuun baga nagaan dhuftan. Baay'ee ulfaadhaa. Isinis baga nagaan nu eeddani. Egaa dhaggeeffattoota keenya hamma sagantaa keenya hamma xumuraatti yoo nu wajjin turtan egaa Dookter Zarihuun irraa waan baay'ee barattu. Kanaaf sagantaa keenya hamma xumuraatti nu wajjin turaa jenna. Egaan Dookter baga nagaan dhuftan isiniin jechaa anaa dhufu isiniin jechaa. Egaa gaaffii dhumatti seennaa. Dookter Zarihuuniin eenyu yoo naan jedhanii dhaggeeffattoonni keenya mee Dookter Zarihuuniin eenyu? Ani Zarihuuniin jedhama akkuma amma maqaa koo kaaftanii. Egaa achi deebi'uun ilaale gara baadiyyaa kanatti dhaladhee garuma liiqa kana keessa achumatti baradhee amma haayiskuuliitti. Isa booddee immoo barumsa baradhee deebi'ee barsiisaa ta'ee barsiiseera gara Gimbii kana keessa. Afaan Ingilizii fi afaan Oromoo akka meejariif maayinariitti barsiisaan ture. Booddee tiyooloojii immoo maqaan Yesuus seminariitti dhaqee baradhee deebi'ee waldaa kiristaanaa tajaajilaan ture. Keessumatti dargaggoota irratti hojjetaa ture. Isa booddee immoo maastarsii koo asumatti eegastii hojjedheen tokkummaa barattoota Oromoo fookasii kan jedhamuun beektu yaada. Isaanii koordineetii gochaa ture waggoota muraasaaf naashinaal koordineetarii ta'ee waggaa 5 fi isa booddee maqaan Yesuus na waamnaan amma eedoofisiin jira. Barumsa sigaa baradheera waa xinnoo tokko transformational leadership kan jedhamu meejarii koo godhee entrepreneurial organizational transformation kan jedhamu akka specializii godheeni PhD koo hojjedheen raawwadheen jira. Amma achirraa egaa waldaas gargaaraan jira jechuu barbaade. Baay'ee galatoomaa baay'ee namatti tola. Jalqabuma gooftaa fudhattan immoo yookaan keessatti dhalattan immoo turtanii gooftaa fudhattan? Lakki ani akkaataa itti gooftaa fudhadhe baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Akka biyyaa carraa waldaa keessatti dhaladhee guddachuun arganne maatii callumeranii waan adda addaa waaqessan kanatti turan keessaan bahe. Achitti atuun haayiskuulii baradhu na dhukkube. Mataatu na dhukkube baay'ee mana dhukkubee ture. Mana yaalaa baay'ee na geessanii garuu hin fayyine. Dhumarratti garuu namuma hin amanne tokkotu ofii caatii nyaataa mana keenya dhufee na dubbisuu dhufee barataan wajjin haayiskuulii baratu. Mucaan sun amma hin jiru biyya lafaarra iyyuu kan nama dhibu kan na gaddisiisu jiraateetu namaniin du'e fiisaati. Isiin kan fayyuu dandeessu nama akka keetii yoo waldaa dhatte dhaanaan jedhe. Haati koo mana keessaa dhageessi fiiddee dhatteetii luba waldaa kiristaanaa waamtee dhufte. Maaliif rakkatteetti mana iddoo adda addaa nageessitii mana warra qaalluu kanas nageessitii mana adda addaa. Egaa akka aadaa baadiyyaa keessaan beektu yaada. Iddoo baay'ee dhaqeera actually mana yaalaas dhaqeera iddoo hin fayyattee nageessitu hundumaa nageessitee itti abbaan koo xinnummaatti du'e. Kanaaf yeroo suma waaqayyoon dhufanii naa kadhatanii nan fayye achuwaan waldaa dhaqee egaa achuwaan waaqayyo na gargaaree nan amane garuu akka biyyaa waldaa keessatti dhaladhee yookaan achitti cuubamee achitti guddadheetu hin ta'inii ergiin kutaa naannoo 10 ga'ee gara gooftaa dhufee Yesuus Kiristoos na fayyisee achuwaan mana isaa keessatti nafe ammas isumaaf hin hojjetaa jira.
Amiin. Amiin. Egaan Waaqayyoof guddaa galanni isaaf haa ta'u. Adeemsa dheeraa deemtanii dhuftan jechuudha. Egaan dhaggeeffattoota keenya Dookter Zarihuun dargaggoota keessa umurii dargaggummaa keessa jiru. Umurii dargaggummaa kana keessatti garuu namoota dhalootaaf fakkeenya ta'anidha. Dhugaadhuma innaan isinitti hime haala baay'ee keessatti tajaajila isaanii hirmaadheeraa keessumaa dubbii bilchaataadhaan wangeela Kiristoos barsiisu waldaa kiristaanaa biratti nama maqaa gaarii qaban dargaggoota maqaa gaarii qaban keessaa warra tokkodha. Kanaaf baay'een gammadaa. Dookter yeroo baay'ee egaa barattoota wajjin hojjettu, leenjii garaagaraa laattu, akkasumas hojjettootaafis leenjii garaagaraa laattu, irra caalaasaa barsiiftu. Keessumatti yeroo gara amantii kanatti erga gara amantii kanatti dhuftaniiti egaa wantoonni baay'een jira waan ta'eef yeroo baay'ee dhaloonni baay'een ittiin eebbifamu keessumaa fookasii sammasiin jettan kanarratti iddoo garaagaraatti yeroo isin hojjettan argaa turre. Mee wanta tokkoon isiniin jedha, wanta tokkoon isin gaafadhaa asirratti. Dhalootaaf fakkeenya ta'anii waan wangeela Kiristoos namatti lallabuun eenyutu fakkeenya isiniif ta'e? Baay'ee gaariidha. Inni guddaan namoonni aktuaaliin jiran jechuun hin danda'amu. Waldaa amantootaa keessa nama baay'eetu jiru. Abboota baay'eetu jiru. An garuu gaafan ilaalu fakkeenyuma akka fooniitti illee yoon dhabe akka fakkeenya guddaatti kan inni ilaalu namoota hojii waaqayyoo kanaan dura hojjetanii darbanii namoota macaafa qulqulluu keessaa ilaallu ergamoonni jireenyi isaanii maal fakkaachaa ture maal jechuu barbaadeen asirratti gaafan akka jedhu wanti guddaan nuyi irratti xiyyeeffachuun nurra jiraatu namni dadhabuu danda'a. Fakkeenya yoo argatte gaariidha. Abaluutu fakkeenya naa ta'e abaluu duukaan bu'ee akka jechuus dhiisuu dandeessa al tokko tokko garuu fakkeenya gaarii kan siif ta'u yookaan anaaf fakkeenya gaariidha jedhee kan inni ilaalu dubbii waaqayyoo akkanii dhaga'een akkanii fayyeen akkanii amaneeni dubbii waaqayyoo kana dubbifachuuttan ka'ee dubbii waaqayyoo gaafa dubbifadhu namoonni achi keessa jiranii warri hojii waaqayyoo hojjetanii darbanii jireenya akkamii akka isaan jiraatanii komiitimentiin isaanii maal akka fakkaachaa ture dubbiin waaqayyoo immoo natti har'a maal akka inni dubbatu har'a maal akka inni narraa eegu inni kun ilaaluuni namootaan bukkee kooti bitaa koof mirga koorraa ilaalu caalaatti anaaf fakkeenya gaarii yookaan immoo geggeessaa jireenya kooti isa gaariidha jedheen fudhadha. Haa ta'uyyuu malee garuu yoon maqaa isaanii abalu jechuu dhiise namoonni sagalee waaqayyoo Ibroota keessatti boqonnaa 11 qabnee gaafa dubbisnu akka duumessaa naannoo keenya uwwisaniiru jedha mitiire warruma duraa duwwaayyuutu hin ta'in har'a warri nuyi wajjin hojjennu jireenya kan qabanii dubbii waaqayyoo kana sirriitti jireenyaan kan argisiisanii isaan kanas ilaaluu jira. Kanaaf maqaa abaluu jechuurra amantoota abboota dubbii waaqayyoo na barsiisan warran dubbii waaqayyoo keessatti immoo arge jireenya isaaniif deemsa isaaniif dubbii isaaniif tajaajila isaanii sagalee waaqayyoo immoo gaayidii geggeessaa jireenya kootii godhadhee fudhachuuni ammoo ani jiru kanatti dadhabina koo keessatti na gargaareera jedheeni amana. Bifadhaa Dookter baay'ee namatti tola waaqayyo sinaa eebbisu. Wanti tokko yoon dabalee sin gaafadhe umurii dargaggummaa keessatti hojii waaqayyoo dargaggoota wajjin hojjechaa turtan jirtus keessumatti jechuudha. Dargaggoota irratti hojjechaa turtan waan ta'eef egaa qorumsi dargaggummaa keessa jiru immoo baay'ee hamaadha. Haa ta'u iyyuu malee amma har'aatti waldaa kiristaanaa keessatti warroota waaqayyoo sin gargaarii maqaa gaarii qaban keessaa nama tokkodha isinii. Kanaaf mee dargaggoota kanaaf amma
yeroo baay'ee namoota baay'ee argineerra hojii waaqayyoo fuudhanii ka'u yookaan wangeela Kiristoos lallabuudhaaf fuudhanii ka'u garuu iddoo tokko ka'aniitu dhaabbatu iddoo birrii yookaan immoo iddoo bakka iddoo waan biyyi lafaa ittiin qabamanii dhaabbatu. Kanaaf fiixaan ba'umsa guddaa kan isiniif ta'e yookaan jabina guddaa kan isiniif ta'e maal jettanii yaaddu? Egaa jireenya ofii keessatti fiixaan ba'umsa ilaalchisee wanti guddaan ilaaluun nurra jiraatu ammas garuma sagalee waaqayyootti deebi'uu barbaada ofii kooti'anii dhoksaan fiixaan ba'umsa anillee egaa ofii kooti dhuguma amma namni naan jedhu nan gaa inni waan tokko garuu dhoksaan fiixaan ba'umsa ilma namaa inni guddaan dubbii waaqayyooti. Keessumatti jireenya amantii wajjin kan wal qabate. Isa kaaniins itti dhufuu dandeenya akka tarii booddee haasa'uu dandeenya. Macaafa qulqulluu keessatti namoota amma jalqabaa qabnee gaafa dubbifnee ilaallu sagalee waaqayyoo kanaa namoota jireenya isaanii keessatti fiixaan ba'umsa argataniif kan hin arganne baay'eetu jiru. Warruma har'a ilaallu kana garasitti iyyuu jechuu kooti. Adeemsa isaanii keessatti kan gufatanii karaarra dhaabatan jiru. Kan isa kaaniif dhiisanii waan gara biraatti immoo ce'anis jiru. Fakkeenyaaf amma Phaawulos nama wajjin ka'ee Tasalonqeetti biraa hafe qaba. Deemaas kan jedhamu. Amma dhannee gaafa laallu yeroo baay'ee nan barbaadan ture Deemaas eessatti badee isa dhuni yaadan ture fi kooti barreeffamee jiru waan ta'eef mana warra qalii qalan achitti hafe natti fakkaata namoonni baay'een akka dubbatanitti dhumisaa namoonni gara biraanis jiru baay'ee isaanii yoo laallee akka jalqabanitti kaachoo eegalan sanaa kan hin raawwatin baay'eetu jiru. Kan immoo haala jiru keessa darbanii abidda ta'uu, rakkina ta'uu, gidiraa ta'uu ilkaan isaanii ciniinnatanii ba'aa jirus humna Kiristoos isaaniif kenneen baatanii amma dhumaatti immoo kaachoo isaanii kan fiigan jiru. Egaa wanti guddaan nuyi beekuun nurra jiraatu jireenya keenya keessatti akka amantootaatti akka dargaggootaattis even dargaggoonni kun hin danda'u waan akkasii minaamin jechuun hin danda'amu yookaan immoo kunnaa fi salphaa miti jechuun hin danda'amu. Maaliif fakkeenya kan ta'an dargaggoota hedduutu jiru macaafa qulqulluu keessa. Fakkeenyaaf jireenya Yoosefiin yoo fudhanne umuriidhaan maanguddoo hin turre yeroo xuraa'ummaa irraa baqate dargaggeessaa Daani'el faas yoo fudhanne ilaalle hiriyoota isaa wajjin Baabiloon keessa kan turanii hojii hamaa irraa kan isaan baqatanii hojii fiixaan ba'umsa isaanii yookaan immoo gufuutti ta'uu danda'u kan diduu danda'anii umuriin isaanii bilchaataa ta'anii nama guddaa ta'aniis miti baay'een isaanii. Umuriima gajjallaa keessatuu jiraniiti biyya lafaa kana keessatti wantoota fiixaan ba'umsa jireenya namaa hanqisuu danda'u karaarra nama dhaabuu danda'u kan didan jiru. Kan immoo isa kana immoo dadhabanii karaa irratti hafan jiru. Amma Saamsooniin gaafa fudhannee ilaallu nama waaqayyo dibee kaaseedha. Nama sirriidha. Garuu karaa isaa irratti wantoota diduun irra jiraatu diduu hin dandeenye. Kanaaf dhuma isaa yoo fudhannee ilaalle ga'umsa isaa yookaan immoo destination seennu sana isa hanqaaqse. Kanaafiti dargaggoonni jiranis har'aga asis yoo deebine akkuma kanaa wanta hedduutu jiru. Keessumatti amma nuyi biyya ormaa duwwaa, biyya Ameerikaa, biyya Awurooppaa, biyyoota adda addaa maqaa dhoofna malee biyyuma keenya kana saganaa waan fagoo jiru iyyuu yoo laalle Ameerikaa gadi miti rakkoon keessa jiru. Maaliif moobaayilii nuyi harkatti baannee jirru kuni mana keenyatti rakkoo fidee dhufeera. Wantoonni Ameerikaa keessatti amma yeroo ammaa ta'an amma nuyi fakkeenyaaf akka nama mandara tokko keessa jiru kiiloomeetirii 1000 lakkaa'amu irra teenyee walii wajjin haasofna wal ilaala. Akka nama ollaatti wantoota adda addaas akkuma kanaatti fidee dhufeera.
wantoota akka namoonni successful hin taane yookaan fiixaan ba'umsa hin arganne wantoonni godhan waan baay'eetu jiru. Kanaaf wantoota sanarraa of eeggatanii akka dubbii waaqayyootti namni jiraate akka dubbii waaqayyootti deddeebi'ee jireenya isaa kiristoosiif laannaani wanti lafa waaqayyo isaaf yaade akka inni hin geenye kan isa godhu homti tokko hin jiru isa hedhuu nama naan ofii kooti. Kanaaf fiixaan ba'umsaa fi warra darberraas barachuun barbaachisaadha. Har'as wanta jireenya namaatiif gufuu ta'u wanta karaarra nama dhaabuu danda'u adda baafachuu fi isaan kanarraa maquuni baay'ee barbaachisaadha jedhee nama ofii kooti. Kanattu na gargaara naaf ofii kooti. Pirinsipiliin jireenya kooti isuma kana. Waaqayyos na eebbisu. Mee kitaabota garaagaraa barreessitaniittu keessumaa kitaabota garaa sooshaal miidiyaa irratti wal qabatu wajjin illee waan baay'ee barreessitan waan golii dhaloota mancaasan. Isarratti baay'ee dubbii gadi fagoo barreessitanii. Mee isa dhaloota kana utuu yookaan ani yeroon kitaaba sana argee baay'ee manni natti ulfaate baay'ee dhalootaaf har'a dhaloota keessa jiruuf kan barbaachisuudha. Kanaatiif ergaa dhalootaaf ergaa yerooti. Kanaaf mee waa'ee kitaabota keessanii mee wanta tokko tokko nutti himaati gara isa kan biraatti dabarra. Kitaabota ammoo egaa waaqayyo na gargaaretti kanaan dura waa afaan lamaan tokkoon afaan Oromoo afaan Ingiliziidhaan ammoo hin danda'u jechuudha. Waa barreesseen ture. Inni akkuma amma jettanii inni tokko waangolii dhaloota mancaasan jira. Sagalee waaqayyoo keessatti wayii waangoo ilaalchisee yookaan sardiidoo jedhu namoonni kan ilaalchisee dubbiin waaqayyoo gadi fageenyaan kan inni kaa'ee jiru jira. Waangolii xixiqqoo adamsaati qabaa'edha. Maaliif wayinii balleessiti jedha. Wayinii kan isheen balleessitu akka warra jajjabootti ija isaa nyaachuu miti. Hunduma isaatii alanfattee balleessiti. Hidda isaas hundee isaa muka isaa kana in alanfatti jedhu warri keessa beekanii. Ani immoo kan akka namni ija hin godhanne nama godhu keessumatti dhaloota keenya wantoota tokko tokkotu jira jedhu waaqayyo keessa koo keenyaan kanan barreessedha. Tokkoffaa irratti amma sooshaal miidiyaamti kuni addatuun baafatiin yoo itti fayyadamne miidhaa guddaa qabaa jedhudha. Sooshaal miidiyaan feesbuukii kana dabalatee wantoota adda addaa amma warra akka yuutuubiitti dabalamaniiru. Isas irrattis by the way barreesseera akkuma antiniitti malee maxxanfamteetti isheenis wantoota kana fakkaatan irratti. Warri kun tokkoffaa irratti sooshaal miidiyaanii waan lamaan isaa of keessaa qaba. Gaariidhas hamaadhas. Gaarii kan inni ta'u yoo sirriitti itti fayyadamne nu gargaara. Dubbii waaqayyoo ittiin babal'isuuf akka ammas gochaa jirtan kanatti namoota ittiin barsiisuuf, namoota ittiin gorsuuf, wantoota barbaanne ittiin advertise godhachuudhaaf nu gargaara jedhudha. Intarneetii dabalate. Garuu yoo sirriitti itti fayyadamuu baanne immoo jireenya keenyaa fi tokkoffaa fayyaa keenyaaf iyyuu gara xiinsammuutiin psychologically gara emotionally yookaan immoo miira keenya miidhuutiin wantoota hedduu of keessaa qaba. Financially illee amma namoonni horii itti guutaniiti daataa bananii ijoolleemti baadiyyaa keessaallee mandara itti fayyadamaa oolu. Isa kana horii isaallee ilaaluu yaaleera. Amma akka isaan fayyadaman average guyyaatti qorannoo xinnoo tokko geggeessee. Isaan kuni even mana barumsaa keessatti amma barattoonni yeroo isaanii dheeraa keessumaa naannoo baadiyyaatti ijoolleen dhufanii baay'een keenya jechuu kooti akkuma namni nama hin qabne inni kaani nama qaba nama gorsuu qaba namatti waa himullee qaba. Baay'een keenya garuu baadiyyaatti gaafa dhufnu namarraa argan takka arginee gaafa inni ituun beekinni keessuma banne yookaan akkuma the whole night irratti ta'aa mul'ata. Inni kun gabalaa guddaatti fida. Maaliif yeroo itti qoratan hin qabanii, yeroo itti yaadan hin qabanii, yeroo itti macaafa qulqulluu dubbisan hin qabanii, yeroo itti laayibireerii galan hin qabanii, isuma irratti yeroo dheeraa dabarsu. Waan adda addaa ilaaluudhaan jechuu kooti. Nama hin beekne wajjin chaatu gochuudhaan. Hiriyaa beekan dhiisanii hiriyaa hin beekne wajjin haasaa oolu. Inni kun waan baay'eetiif expose isaan godhaa jedhu.
Inni chaaptariin tokkoffaansaa. Egaa akka kanaallee dheeressuu daddafeen isinitti himaa. Haa ta'u. Inni itti aanu waa'ee poornoogiraafiiti. Poornoogiraafii dhaloota kana keessatti yookaan naannoo yuunivarsiitii keessatti naannooma yuunivarsiitii duwwaayyuu tun ta'ini namni moobaayilii qabu isa kanaaf ekspoozdiidha. Sadarkaa umurii gajjallaatii qabee ijoollummaati qabee amma nama ga'eessa ta'eetti poornoogiraafii ilaaluun miidhaansaa ammam ga'aa se'uuni kaa'uu yaale. Baay'ee miidhaa. Sammuu namaa baay'ee miidhaa. Gaa'ela namaa miidhaa. Jireenya namaa miidhaa. Hafuura namaa miidhaa. Isaan kanarratti eeggannoo baay'ee barbaachisaa. Isa namoonni gam tokko tokkoon sobanii gaarummaa isaa leellisan duwwaa itoo hin ta'in hammina isaas immoo ilaaluun gaariidha. Inni sadaffaan abboorshinii wajjin kan wal qabate dubbiin waaqayyoo waa'ee abboorshinii maalidha? Biyyi lafaa immoo eessatti geggeessaa jirti? Nummoo akkamittiin of ilaallaa seerudha. Inni itti aanu waa'ee sodoomummaati yookaan homosekshuwaaliiti. Sagaleen waaqayyoo gadi fageesse maal barsiisa? Biyyi lafaa immoo maalirra jirti? Biyyi keenya keessa immoo maal fakkaata? Qorannoo xixinnoo tokko geggeessee waldaama keessa iyyuu maal fakkaata seedhu isa sanan kaa'uu yaale dhumarratti garuu akkamittiin of eegganna? Maatiin akkamittiin ijoollee isaa eegaa? Akkamittiin haala kana keessaa ba'uu dandeenya? Iseedhuni waldaan kiristiyaanaa ga'een ishee maatiin ga'een isaanii dargaggoonni ga'een isaanii maal fakkaachuu qabaa seedhuni yaada tokko tokko kaa'e. Inni gara biraan waa'ee geggeessummaati. Geggeessaa jijjiiramaaf dhalate kan jedhu rakkoon har'a jiru inni kun waggaa arfan tokko dura kan barreesse isa kana immoo rakkoon Afrikaa rakkoo geggeessummaadhaa seedudha. Walumaa galatti Afrikaa yuuniyeenii wajjin waan tokko tokko kaaseera. Biyya Afrikaa keessatti rakkoolee jiranis tuttuquu yaaleera. Geggeessummaan baay'ee barbaachisaa akka inni ta'e yookaan geggeessaan baay'ee barbaachisaa akka inni ta'e Afrikaanii albuuda hin dhabne, Afrikaanii qabeenya uumamaa hin dhabne, Afrikaanii qilleensa hamaa miti kan Afrikaa keessa jiru. Amma nuyi fakkeenyaaf sa'aatii 12 galgalli sa'aatii 12 guyyaan sa'aatii 12 yerootti bokkaa argannaa yerootti aduu argannaa darbee lolaan kun nama karaa bukkee yoo miidhe malee rakkoom akka biyya ormaan qabnu. Rakkoon Afrikaa garuu number 1 chaalenjiin ishee rakkoo geggeessummaati. Rakkoo geggeessummaati. Koloniyaalizimiin yookaan immoo biyyi ormaa kan inni dhufee Afrikaa qabatee fi ituu isheen rakkina guddaa keessa jiraatti dhimma isheen qabu ture. Garuu waaqa abdiiyyuutti dhufan isaan iyyuu. Nuti immoo rakkoon har'a nuyi keessa jirru maqaa albuudota kana dhabneef utuu hin ta'in namoota sirriitti nama geggeessan maqaa dhabnee fi isa kana immoo akkamitti itti deddeebinaa seedhudha. Gaalli guddaan kitaabicha keessa inni kun already gabaarra yoolee raawwateera dhumeera. Inni kaan immoo abortion irratti abortion and evangelical Christians dha. Innis badduu ba'eera. Inni kaan immoo risk behavior and Ethiopian University students kan jedhudha. Afaan Ingiliffaan jechuudha. Innis warra maxxansateetu akka gurguru iyyuu godhe. Inni guddaan garuu nama bira ga'uudha. Warri kaanis gurguramaniiru gaa waaqayyoof galanna ta'u. Dhaloota bira ga'eera nama bira ga'eera. Amma immoo gaa kanarra jira jechuu kooti kitaabonni kun moor dhaloota irratti. Baay'ee gaariidha. Baay'ee waaqayyo sinaa eebbisu. Kitaabota kana gara internationalii yookaan gara Amaazoniitti gara kitaabota akkamii gaafa itti jedhamanii warra gara sanatti ba'eera gara onlaayinii namoonni akka fayyadaman akka bitanitti. Blacking hin geenye kan ga'e isa afaan Ingilizii lamaanii dhaabbatuma maxxansitu Amaazon irra kaa'ee ture. Ofii isaati jechaadha. Dhaabbata gara biraatu maxxansee inni afaan Oromoo kun afaan Amaariffaattis tokko geeddarameera inni waa'ee waangolii dhaloota mancaasan jedhu suni geeddaraniiru. Garuu achirra hin keenye badaa kanaan dura yeroon maxxanse aksasii onlaayinii gabaarra oolchuu parsanaalii ofii kooti jechuu kooti. Badaa keessan beekuun ture. Gara fuulduraatti garuu mee namoota keessa beekan kanaa wajjin yaaluun koon oolu.
egaa rakkina hin qabu. Nus karaa ta'een deemsisuu. Kanaaf egaan dhaggeeffattoota keenya kitaaba isaanii kana bittanii dubbisuu dandeessu yookaan kana achi garuu haala ta'een quunnamee asumaan karaa miidiyaa kanaa akka inni Dooktarii Jinaa Sofnee akka inni isin bira ga'u goonaa bilbila isinii keenyaa dhumarratti bilbila keenya kanaanii nu quunnamtanii karaa isin ittiin argattan Amaazoon irrattis karaa haala salphaatiin ba'a waan ta'eef biyya USA kana keessatti sanarrattis baafnee kitaabni kun dhaloota bira yoo ga'e ammas dhaloota ni fayyada ni barsiisa waan baay'ee irraa barsiisa. Keessumatti waan amma Dooktar isin kaaftan kana keessatti biyya nuyi jiran Yuunaayitid Isteetii kana keessatti beektonni wangeela Kiristoos sirriitti barsiisan yookaan warri akka duriitti akka abboota isaaniitti barsiisan jiru. Waa'ee sooshaal miidiyaa kana yeroo barreessanii dhuguman isiniin jedha amma isanii yaadaa ture. Advaanteejii isaa caalaa diisadivaanteejii isaa baay'ee barreessa gadi fageenyaan barreessu jechuudha. Kanaatiif baay'een gammadaa. Egaan dhaggeeffattoota keenyaa kitaaba kana karaa isin argattanii mijeessina booddee nu quunnamaa isiniin jenna. Dooktar yeroo dhiyootti eebbifamtaniittu gaa PhD keessanii isammoo hiriyoota keessantu immoo qabxii olaanaatiin akkasiin badhaafamtanii eebbifamtan hiriyoota keessantu maxxanse baay'ee gammannee hundumti keenya iyyuu wanni taane riseerchii keessan argeeraani riseerchii keessan duwwaa isin waan biraan jenne garuu footoo keessanis ta'ee badhaasaanis eebbifamuu keessan kan barreesse yookaan kan nu barreesse namoota biraati. Mee akkam ture haalli barumsa keessanii akkamii badhaasi kunis akkam ture? Anillee badaayyuu entiriin taane mul'isne ijoollee matuu akkaataa isaa itti argatan iyyuu beeku. Egaa footoma yeroo wajjin kaanu sanii suura entirii taanatti fakkaata. Inni guddaan dhoksaan isaa Waaqayyo mala. Waaqayyotu na gargaare. Amma ammaatti iyyuu baradhee as ga'u koofi Waaqayyo madha malee ani kana jechuu hin danda'u. Maaliif namni amma baala garii goda keenya kanatti nama barsiisu illee hin qabne baratee as gaachuuni nama abalu jedhee ganaa bituun hin beekini abbaan kooyyuu hin beekoni gaanni dadhabee ijoollee baay'eedhani Waaqayyotu na guddisee Waaqayyotu na barsiisee kiffiyaasaas baasii kan mana tamaarii kanaayyuu gara miliyoonii 1.3 nama hin beekne naa kaffalee. Egaa sirriidha. Riseerchiin koo youth entrepreneurship irratti keessumaa amma biyya kana keessatti rakkoo guddaan jiru hojii dhabeeyyiitu baay'ata. Hojiitu hin jiru. Kun gaafa hin jiru hojiin hin jiru gaafa hin jiru nuu galee ma yaada maaliif amma namni digirii fudhatee namni maastarsii fudhatee namni mana barumsaa kan inni dhufuu fi deebi'ee qonnaa qotuuf miti biyya keenya keessaa akkuma beekamu. Hojii barbaada biiroo keessaa. Jechuun akka haalli biyya keenyaa jechuudha. Akkaataan barsiifata biyya keenyaa. Iddoo baay'eetti immoo lafumti illee bal'aanis dhibuu danda'a. Kanaaf namni baay'een hojii hin qabu. Kanaafiti interpreneurshippiin yookaan yoo namni baay'een interprenersii ta'anii salphaamatti namni hojii argachuu danda'a seerratanii hojjetu. Keessumatti dargaggoota youth entrepreneur. Yaadi koo yeroo hundumaa dargaggoota wajjin jira waan ta'eef. Yuunivarsiitii keessattis nan arga warra yuunivarsiitii irraa eebbifamanii ba'anis nan arga. Baay'een isaanii hojii hin qabanii gara biyya ormaa kanattis baduudhaa fi tarii namni nama qabu immoo akkuma inni gargaaree harka qabeellee baasuuf yaalii godhu. Sanarra garuu horii maxinnootiin namni interprenerii ta'ee of danda'ee jiraachuu danda'a seerrattan xiyyeeffatee hojjedhee maaliif amma nuyi biyya keenya keessatti wantootuma sasalphaa baay'ee qabna quqqubee qabna namni birrii baasuu dhiisee makiyaatoo dhuguu dhiisee quqqubee ogalee anarra obboleessa tokko ofanii kenna birrii 500 tokko
torbanarraa immoo walii buufnee isa tokkoof laannaa. Waama salphaa ta'een birrii guddaa yookaan kaapitaala guddaatu hin ta'inii horiima salphaa ta'een akkamittiin intarpiriinarii ta'uu hin danda'ama biyya kana keessatti seeruudha kan inni irratti hojjedhe warra akka iddiriifaa kana dabalatee wantoota adda addaa wajjin kaasee wantuma lookaalii ta'an irratti baay'inaan kana yaaluu yaale garuu gaa waaqayyo immoo na gargaaree dhuguma qabxiin qabu homaan jedhu mana barumsaatti qabxiin koo gaariima waaqayyo matuu godhe egaa kanaaf dhugumanii qabxii olaanaa man fide. Isuma yuutuu nu himtanii dhaggeeffattoota keenyatti. 3.9 waan akkasiiti. Kanaaf isumaan hin fixee inni kun waaqayyotu godhe waan ta'eefanii baay'ee odeessuu hin barbaanne waaqayyotu na gargaare. Egaa inni riisarchichis keessumatti dargaggoota wajjin gaafan hojjedhus eeriyaa na gargaarudha. Dhaabbilee jijjiranis warruma amma waldaa amantootaa ilaallatee akkamittiin itti intarpiriineeriyal gama of danda'uutiin deemuu danda'ama gara fuulduraatti kan jedhudha. Wanta tokko tokko riisarchii gaggabaabdus kan hin hojjedhu. Kanaaf egaa moor appilikeebiliidha. Warraan keenyaa kana irratti akka biyya hankeessanii warra gurguddaa ta'etu hin ta'in warra iddirii fi quphubeedhaan lafaa ka'uu danda'anii fi hin gargaaraa seeruu yaada. Hunduma gargaara. Hundumayyuu gargaara. Egaan baay'ee ulfaadhaa. Amma gara gaaffii keenya isa cimaatti yookaan akka hardi tokko sanii dubbannutti dabarraa. Mee ishee kanarra utuu waan tokko dargaggoonni har'a tajaajilan akka koof akka keessan tajaajilanii gooftaatu na ergee kanaafiyyuu hin baratinaan jedhanii namoonni sammuu gurguddaa qaban barumsa dhiisanii hojii tajaajilaatti deebi'u. Maal ittiin jettu isin dooktar waan namoota kanaan? Inni kun dhuguma hundumti keenya iyyuu hin beekna tureera naannoo keenya. Iddoo tokko tokkottis hin jiraata. Yeroo tokkoon gurbaa tokko gara biyyaa kanaa dhufe naannooma kana jiraata. Kan gorse baradhu dhuguma immoo nama waaqayyooti. Nama tajaajiludha. Baradhu barumsi cubbuu miti. Yoo barattee namoota kontekstii adda addaa keessa jiraatan caalaatti iyyuu tajaajiluu dandeessa. Baadiyyaa duwwaayituu hin ta'inii magaalaa keessa sammaa nama barate baay'ee jira. Namni amma durri namni sartifikeetii ture waggaa muraasa dura gama tiichingiidhaan gama wantoota adda addaatiin sartifikeetii ture amma badde isheen dippiloomaatti ce'ee dippiloomaanis badaa'eera. Dippiloomaama kan jedhamu iyyuu badaa'eera biyya kana yaa'u. Namni garamii amma digiriin iyyuu gara vaaliyuu dhabuuf adeemaa jira. Namni tokko immoo hin baranne taanaanii nama barate tokko sirriitti dubbii waaqayyoo gadi fageenyaan qotee barsiisuu hin danda'u. Dhaloonni ammaa kun immoo dhaloota baruu irrayyuu darbee isuma wantoota barreessan irrayyuu darbee gara dijiitaalii wantoota biyya adda addaa keessa jiran taa'ee dhaggeeffatudha. Lallaba biyya Ameerikaa, lallaba biyya eessaa biyya gurguddaa irraa taa'ee dhaggeeffataa oolee televizyiinii mana keessaas dhufura waan ta'eef nuyi akkuma duriitti amma tajaajilla yoo ta'e jechuun duris ayyaana waaqayyooti ammas ayyaana waaqayyooti naa gala garuu qophiin immoo barbaachisaadha. Bor iftaan namni humna dhabaa deema. Namoota akkasii tajaajiluu hin qaanaa dura dhaabachuu. Namoota waa baratan kana dura. Kanaaf baradhu jedheenii akka mana tamaarii iyyuu mana barumsaa wayyuu akka galu ta'e. Guyyaa muraasa dhaqee dabtarii isaa achitti dhiisee sokkee ofii isaatii tajaajila deemaa anaan mana hidhaatti na gasheedhe achumaan badee. Mana barumsaa sana akka mana hidhaatti ilaale. Maaliif hin kaase kana namoonni baay'een hin hubanne sagalee waaqayyoo si yoo dhandee ilaalle dubbiin waaqayyoo kana yoo dhandee ilaalle amma Hisqeel boqonnaa 3
onannee dubbifannu Phaawulos Ximootewositti inni dubbatu boqonnaa 4 keessattis iddoo adda addaa dhannee gaafa dubbifannee ilaallu waa'ee dubbii Waaqayyoo kana nyaachuu egaan immoo asitti gaafa dhufnee ilaallu barachuu dubbii Waaqayyoo kana barachuu Yesuus Kiristoosis wanta guddaan inni godhee taa'ee barsiiseera. Maatiyos boqonnaa 5:7 dhannee gaafa fudhannee ilaallu gaararratti ol ba'eeti warra tajaajilan bor hojii kanatti kennee deemu duuka buutota hin barsiiseera. Isaanis ta'anii baratan jedha. Ergi baratanii booddee immoo maal godhanii dhaqanii barsiisan waan dhaga'an kana. Pirinsipilii jireenya maal akka gochuu qaban, maal akka hojjechuu qaban, jireenyi isaanii maal akka fakkaachuu qabu hin baratan. Nama dura dhaabatanii egaa gargaarsa hafuura qulqulluu yoo ta'e iyyuu booddee keessa gaafa laallu garuu baratanii hin baranne jechuun hin danda'amu. Nummoo har'a warri tajaajillu irraa barree barachuu dhiisuu. Dhiifama irraa barre Yesuus Kiristoosii ergii barsiisee bartoonni ergii baratanii. Kakuu moofaa keessatti namoonni Waaqayyoo baay'een isaanii warra dhaqanii dubbachuuf jedhanii Waaqayyo duraan dursee akka isaan qophaa'ane akka ergii barbaade warri har'a jirrus barachuun barbaachisaadha. Al tokko tokko tarii tiyooloojii namoonni keessumatti gama tiyooloojiitiin jechuu kooti gama secular kan ta'aniin tun ta'ini gama tiyooloojiitiin nama gosa jedhanii durii inifatu iyyuu yeroo nuyi gara biyyaa turre inifatu hafuura tiyooloojii hafuura maaloo jedhanii inifatu turani. Sababii isaan kana jedhanii fi namoonni gadda tajaajilan jireenyuma sirrii qaban gaafa mana tiyooloojii galanii deebi'anii akshinii isaan argisiisaniif dubbiin isaan dubbatanii xinnoo in rakkisa namoota achi turan. Inni nuyi gochaa turre inni nuyi akkas goonee sirrii mitii jedhu gam tokkoon dhuguma amala namaa sirreessuu irra jiraata barumsi. Garuu rakkoon guddaan jiru ituu namaaf hin galinis dhaqanii amma namoota jireenya hin qabne irraa yoo baratanii namni waanuma nyaate deeffata. Gaafa hin jedhu maal jechuu barbaadeeni ammani yoon ka'ee fakkeenyaaf burtukaanii nyaadhe gaafa deeffadhu burtukaanii jedha. Inni kaanis akkasuma. Barumsa keessatti namni jireenya hin qabnee fi dubbii Waaqayyoo sirriitti hin baranne taanaan namni deebi'u suni fakkeenyummaa sana fudhatee gala waan ta'eef namoota jiraniif fakkeenya hin ta'u. Tarii namoonni kanaan dura didaa turanii namoonni tokko tokko isa kanarraas kan ka'e ta'uu danda'a. Haa ta'u iyyuu malee garuu barumsi tajaajilaatiif, barumsi namoota mana Waaqayyoo keessa hojjetaniif, barumsi dhaloota keenyaa fi ibsuu hin danda'u baay'ee barbaachisaadha. Oon baranne barsiisuu hin dandeenyu. Garuu barumsi nuyi barannu barumsa nagaa ta'utu irra jiraata. Gaafa hin jiru. Instituushinii sirrii, namoota sirrii, namoota ammaa dhiifama kana irratti illee dur gaafa namni tokko waa balleessu waldaa keessaa yookaan gara sinoodosii yookaan gara paarishii gara adda addaati kan isaan itti ergan gara mana barumsaatti. Nama akka adabbiitti jechaadha. Namni achi dhaqu suni jireenya hin qabu. Jireenya hin qabu, dhuguma jireenya hin qabu. Namni nama dhagaaniif iyyuu gargaara kun iyyuu hin ta'u. Jireenyatu barbaachisa. Ammani siif fakkeenya hin ta'u taanaani ani gaafani kilaasii masaa kan mootummaa galee barsiisaa ture akkaataan itti barreessuutti barataan barreessuu yaalti. Yeroon dabtarii isaanii ilaalu. Kaalaagiraafii yookaan immoo akkaataan itti qubeena ani barreessu sanaa barattoonni kilaasii keessa jiran suni akkaataa sanaatti barreessu akkaataan itti ingiliffa haasa'uu yaalu sanatti ingiliffa haasa'uu yaalu. Maal jechuudha kun? Barattoonni sun warran barsiisaa jiru fakkeenyummaa koo fudhatanii kaa'aa jiru jechuudha. Isaaniif jedhee of eeggachuutu irra jiraata. An barattoota kanaaf fakkeenya gaarii hin taane taanaani bor isaanis jireenyumti suni noormaalii jedhanii fudhatanii bahu. Kanaaf al tokko tokko namoonni tiyooloojii baratanii galanii fakkeenya gaarii ta'uu dadhabuun isaanii namoonni gara biraan immoo akka isaanii kun nama gosaa kun hin ta'uu jedhanii yaadan isaan fakkeessa. Fakkaachuu danda'a. Haa ta'u iyyuu malee garuu barumsa sirrii jilbeenfachuu barsiisa taanaan dubbii Waaqayyoo qorachuu nyaachuu barsiisa taanaan baay'ee barbaachisaa fi waldaa kiristaanaa kan ijaaru waldaa kiristaanaas kan itti fufsiisu namoonni hundumtuu barachuun kan irra jiraatu jedhee nama naan.
Baay'ee namatti tola. Waaqayyo isin haa eebbisu. Egaa gara gaaffii keenyaatti dabarraa. Egaan haalli waldaa kiristiyaanaa amma irra jirtu baay'ee iddoo tokko tokkotti baay'ee yaaddessaa. Sababni isaa waldaan kiristiyaanaa waa'ee isa ani qulqulluudha jedhe Kiristoosii, isinis qulqulloota ta'a jedhe. Wanti kun gara dagatamuutti dhufaa jira Dookter ennaa laaltanii. Qulqullummaan mana Waaqayyoo keessatti barbaachisummaan isaa baay'ee olaanaa ta'etu jiru. Qulqullummaan karaa garaa garaatiin manca'aa jira. Kana waldaanis immoo calluma jetti yeroo baay'ee jechuudha. Kanaatiif rakkoon hammaachaa deema. Dhaloonni gara hin taanetti guddachaa deema. Iddoo kanatti amma mee waldaa irraa jalqabnu. Gaheen waldaa kiristiyaanaa maali? Gaheen waldaa kiristiyaanaa maal gochuu qabdi? Waa'ee qulqullummaa irraa ani qulqulluudha jedheera Kiristoos waan ta'eef isinis qulqulloota ta'a jedhee gaheen waldaa kiristiyaanaa dhaloota irratti hojjechuu gaheen ishee kun maali jettanii yaaddu? Waaqayyo isin eebbisu kuni iddoo baay'eetti amma baay'ee barbaachisaadha. Keessumatti biyya keenyatti iyyuu biyya ormaatu hin ta'in amma biyya keenya keessatti ani yuunivarsiitii baay'eerra nan deema nan arga ijoollee barattoota yuunivarsiitii iddoo baay'eetti barnooti tokko tokko amma kan dhufaa jiranii barumsa dhaloota karaarraa kaachisuudha. Maqaa abalu hin jiru. Maqaan noo ishuu teeoloojiiti waan ta'aniif jarri. Haa ta'u iyyuu malee garuu dhaloota akka isaanii jireenya gadhiisii jiraatan akka isaanii dubbii waaqayyoo kana gadi fageenyaan qoratanii jireenya dubbii waaqayyoof ta'u akka isaan hin jiraanne kan godhu barumsa even waldaa kiristiyaanaa keessaa iddoo baay'eetti kan faffaca'aa jiranii jiru. Egaa waldaan kiristiyaanaa maal gochuu qabdi isa jedhuu fi durumaan dursitee waldaan kiristiyaanaa iddootti deebi'uu qabdi jedhee nama naan. Namni Chuck Colson jedhamu tokko kitaaba tokko barreessee ture. Tarii asirratti maaliif akkanatti dhufe hin beeku iyyuuti. Chuck Colson kitaaba isaa keessatti maal jedhaa? Waldaan kiristiyaanaa iddoo ishee jalqabaatti deebi'uutu irra jiraataa jedha. Iddoo jalqabaa jechuun waldaan jalqabaa maal hojjetaa turte? Maal barsiisaa turte? Maal fakkaachaa turte? Maal dubbachaa turte? Maal hojjechaa turte? Isa jedhu kana sirriitti adda baastee beekuu qabdi. Isa kanaaf immoo isheen duraan dursitee kufaatii eenyummaa keessaa bahuu qabdi waldaan kiristiyaanaa jedha. Kufaatii eenyummaa jechuun maal jechuudha? Afaan Ingiliziitiin inni gaafa dubbatu identity crisis jedha. Waldaan kiristiyaanaa identity crisis keessa jirti. Egaa waldaa kiristiyaanaa kaasne malee waldaa yookaan immoo amantaa jechuu dandeenya. Amantaa adda addaa jechuu dandeenya. Ammaaf garuu konteekstii waldaa kiristiyaanaa keessatti maqaa haasaa jirru malee. Waldaan kiristiyaanaa akkaataa ergamoonni fi raajonni bara darbe keessatti itti tajaajilaa turanitti tajaajilaa hin jirtu. Isarraa kan adda ta'e tokkotu jira. Amma haalli isheen keessa jirtu. Kanaaf resolve gochuu qabdi identity crisis keessa jirtudha. Lammaffaa irrattidha. Waaqayyoon sodaachuun gara waldaa kiristiyaanaatti deebi'uutu irra jiraataadha. Dhaloonni waaqayyoon sodaachuu qaba. Manni waaqayyoo sodaatamuu qaba. Dubbiin waaqayyoo sodaatamuu qaba. Jireenyi namaa waaqayyoo wajjin walitti dhufeenya qabu keessatti waaqayyoof ulfina kennuu danda'uutu irra jiraata. Inni kun maal jedhaa? Restoring the fear of God jedha. Waaqayyoon sodaachuu deebisuu qabdi iddoo isheettidha. Har'a waldaa kiristiyaanaa keessatti dhaloonni waaqayyoon sodaataa jira. Warri tajaajilu waaqayyoon hin sodaannaa? Warri lallabnu waaqayyoon hin sodaannaa? Ulfinni waaqayyoo iddoo isaa dheengaddaa bara ergamootaaf bara raajotaa keessa waldaa early church seennu keessatti inni mul'ataa ture har'a jira. Kanaaf waaqayyoon sodaachuun waldaatti deebi'uutu irra jiraataadha. Sadaffaa irrattidha. Dhugaarra dhaabachuu qabdidha. Dhugaarra dhaabachuu jechuun dhugaa dubbachuu, dhugaa lallabuu, dhugaa barsiisuu, dhugaa namatti himuutu irra jiraata. Sababni isaa sagaleen waaqayyo gaafa dubbatu dhugaatu birmaduu sin baasaidha. Dhugaatu birmaduu. Namni hundumtuu dhugaa kana dhaga'uutu irra jiraata. Wal fakkeessanii waan namni keessa hin jirreen ol kaasanii samaa'itti akka intini gochuurra namni dubbii waaqayyoo isa dhugaa
sirriitti dhaga'uu danda'u irra jiraata. Jireenyi dhugaan maal akka fakkaatu, sagaleen waaqayyoo maal akka fakkaatu. Maaliif barri kuni bara namni compromise godhee jiraatudha. Keessumatti amma bara religious pluralism jedhu. Rakkoon hin jiru bakka hundumtuu dhugaadha jedhanii bara namni itti fudhatee deemu. Ndaa'ummi gara namoonni tokko tokko maal jedhu dhugaanii qabatamaa ta'e absolute truth kan jedhamu hin jiru bara jedhan keessa jira. Kanaaf nuti asiinis baatee achiinis baatee walga'iin kooraa dhumaa jedhanii haasa'an mammaasa sana kan fakkaatu qabna baay'een keenya. Haa ta'uyyuu malee dubbii waaqayyoo akkasiin jiru. Karaaf dhugaaf jireenyi tokkicha innis Yesuus Kiristoos. Dhaloonni hundumtuu dhugaa kana dhaga'uutu irra jiraata. Wanta wal bukkee qabnu hin qabnu. Inni arfaffaa irratti inni dubbatu waldaan kiristaanaa deebitu jedhu mul'ata ishee haareffachuutu irra jiraata. Mul'ata dheengaddaaf kaleessaatiin har'a deemuu hin qabdu guyyaa guyyaatti wantoota dhufanii mo'achuudhaa fi mul'ata haaraa waaqayyoo harkaa fudhachaa deemuu qabdi. Dubbii haaraa waaqayyoo harkaa fudhachuu qabdi. Isa kanaaf immoo namni jilbeenfachuu dubbii waaqayyoo dhaggeeffachuu dubbii waaqayyoo nyaachuutu irra jiraata. Mul'ata kan nama keessa kaa'u gaafa jilbeenfannu waaqayyotu gara keenya dhufaa. Waaqayyoo irraa dhageenya dubbii waaqayyoo dubbifanna. Dubbii waaqayyoo kana keessaati waan gochuun nurra jiraatu baranna. Kanaaf waldaan kiristaanaa gara sanatti deebi'u maal gochuu barbaadeen? Waldaan kiristaanaa maal gochuu qabdi? Ofii isheetii dura deebi'uutu irra jiraata. Dura waldaan kiristaanaa Itoophiyaa keessa duwwaa miti. Yookaan biyya nuyi keessa jirru kana duwwaa miti. Afrikaa duwwaa miti. Akka globally dhaloonni har'aa waldaan kiristaanaa sirriitti gara waaqayyootti deebi'uutu irra jiraataa isa dhuni amanaa. Yoo akkas ta'eeti dhaloota haala adda addaa keessaa amma fakkeenyaa fi qulqullina hin namni dhuguma dha'ee sagalee waaqayyoo keessa dhannee gaafa dubbifannu Faarsaa 34 keessa eenyutu fuula waaqayyoo dura dhaabachuu danda'edha. Kan harki isaa qullaa'e, kan garaan isaa qulqulluu, namoota akkasiitu yaadi isaa qulqulluu kan ta'etu fuula waaqayyoo dura dhaabachuu danda'edha. Leewwota boqonnaa 19 lakkoofsa 2 irratti immoo ani waaqayyo waaqni keessan qulqulluu akkan ta'e isinis qulqulloota taa'edha. Amala waaqayyoo macaafa qulqulluu keessa gaafa laallu qulqulluudha. Dubbii waaqayyoo nuyi lallabnu kuni dubbii qulqullaa'aadha. Dubbiin qulqullaa'aan kuni waaqayyo inni qulqullaa'aa kuni nuunis jireenya qulqullaa'aa nurraa barbaada. Lallabuudhaaf jechuu kooti. Amma perfection seedhamu jedhaan jiru ani. Perfection seedhamu jedhaan jiru. Na hubatta yaada. Haa ta'uyyuu malee nuyi warri amma jirru kuni jireenya wangeelaaf ta'u, jireenya waaqayyoof ta'u, adeemsa waaqayyoof ta'u qabaachuu danda'uutu nurra jiraata. Rakkoo hedduutu jira. Rakkoo nuyi arginu kuni dubbii waaqayyoo yookaan amma inni nuyi lallabnu kuni eeyyamee miti. Namni even akkaataa itti uffannu, akkaataa itti dubbannu, akkaataa itti jiraannu, waa'ee gaa'ela keenya adda baaseeti sagaleen waaqayyoo barsiisa. Isa kana gara dubbii waaqayyoo sanaatti yoo deebine jireenya qulqullinaa inni nuyi jennu rakkoo nuyi har'a arginu baay'een isaa furmaata argata yaada. Ulfaadha waaqayyo sin eebbisu. Mee kanuma irratti dookter waldaan kiristaanaa dirqama ishee ba'aa jirti moo ba'aan jirtu ree? Erga akkas ta'e amma kana irratti. Wantoota lama laalla. Wantoota lama laalla. Ba'aan jirtu jechuun hin danda'amu, ba'aa jirtis jechuun hin danda'amu. Dhugaatti dubbii waaqayyoo kana kan barsiisan, kan jireenya isaanii kennanii, compromise kan hin goone, aarsaa barbaachisaa kan kaffalaa jiranii, magaalaa keessas baadiyyaa keessas jiru, waldoonnis jiru. Dhaabatanii kan jiran jiru. Haala adda addaa immoo fudhatamanii biyyi lafaa kuni akkuma amma silaa kaasaa turre jireenya adda addaa keessa kan badanii jiranis jiru. Jechuun maaliyyuu akka hin taane fakkeenya mee isinittiin hima. Biyyuma keessa jiru kana keessaa nuyi ofiin hin fayyine waan ta'eef nuyi ofii keenyaan hin fayyine waan ta'eef ofiinis baduu hin dandeenyu kan jedhan jiru namoonni. Kun warra namoota dhuunfaa miti inni naasaa jiru kun akka waldaatti kan barsiifamu doktiriinii waldaa ta'e jechaadha. Kan ofiin hin fayyine
ayyaana waaqayyootiin hin fayyee fayyinni koo immoo amma dhumaatti waan ta'eef karaa koo irratti waan jaalladhe yoon hojjedhe hin baduu. Namni xiyyaara keessa jiru tokko yoo kufe xiyyaaruma keessatti kufa garuu xiyyaarri suni Ameerikaas hin gahaa yookaan immoo destineeshinii isaa ga'uun oolu. Yoon kufes Yesuus keessatti han kufee kan jedhanii fakkeenya akkasii kan fudhatanii iddoo tokko lamatti immoo nuyi haayilaandiidha kan naan jedhan jiru. Haayilaand jechuun bishaan amma haayilaandii nuyi baannu kuni yoo hin banamne ta'ee yoo dhoqqee keessattis darbanne bishaan keessaatti hin bu'u. Nadha keenya kana foon keenya sabadu kanatu yoo xuraa'es xuraa malee hafuurri keenya inni keessoo namummaan keenya homaa tokko hin ta'u naan jedhu namoonni. Which is lie. Soba kun dubbii waaqayyoo akkani ofii kooti qoradhetti ammarraatti kan ittiin dhufe akka hidhee nan barsiisa. Maaliifin akkas jedha? Inni kun dhaloota baay'ee karaarraa kaachiseera. Nuyi gaafa fayyine dhuguma waan finne. Amma maatiin kofan mana qaalluu dhaqaa turre miti. Nan dhufe. Ani amaneera, seexana ganeera, hojii seexanaa ganeera, fooniif hojii foonii ganeera, biyya lafaa hojii isaa ganeera, Yesuusitti amaneeraan jedhe nan fayye. Inni kun justification jedhama. Justification jedhama. Maalidha inni kuni? It happened once. Nan amanee, nan fayyee, dukkanan dubbatamne keessaan ifan dubbatamne keessa gale. Justified hin ta'e. Garuu immoo achirratti hin duune ani. Guyyaa sanan fudhatame miti. Guyyaa attaanuun jiraadha. Achi keessatti immoo annama waan ta'eef karaa koo irratti obboleessa koo gaddisiisa. Tarii waan ani beekuu yookaan cubbuun beeku cubbuun hin beekne komiit gochuu hin danda'a. Isa kanaaf laayisensii dillaatamne godhee dhabee garuu nama waan ta'aniif biyya lafaa keessa gaafa jirru nama wajjin wal loluu dandeenya, gaddisiisuu dandeenya. Yeroo sana immoo gara waaqayyootti deebina. Annee qalbii diddiirranna. Araara arganna waaqayyo biraa. Inni kuni sanctification jedhama. Inni nuyi kun immoo itti fufachaadha. Guyyaa guyyaatti fuula waaqayyoo duratti dhiyaannee jireenya keenya waaqayyootti argisiisnaa, qalbii diddiirranna. Dadhabii qabnu waaqayyootti argisiisnaa. Fannoo isaa jalatti gaafa gajjennu waaqayyo ba'aa nurra jiru ba'aa cubbuus nurraa kaasa. Repentance seennu sanaan jechuudha. Sanctificationidha inni kun. Inni dhuma irratti nuyi mootummaa waaqayyootti argannu glorification jedhama. Inni gaa already eternity keessatti akka ittiin amma isaa hunduma isaa guuboo tokko keessatti naqu namoonni. An fayyeera bakka yoon jaalladhe akka jaalladhe dhugee akka jaalladhe machaa'ee akka jaalladhe mana daansii dhaqee mana sirbaa soon dhaqee sirbee rakkoon qabu jedhanii yaadu. Inni kuni dubbiin waaqayyoo akka ittiin hin barsiisu. Kanaafiti waldaan tokko tokko isa kana keesseeru. Kanii sabbataan garaa isaanii hidhatanii rakkinaaf guduraa keessa ta'anii waan baay'ee ba'aa baatanii dubbiin waaqayyoo kanatti immoo cichanii barsiisaa jiran jiru. Isaan kun nama biratti baay'ee outdated nama baqa nama wannoo hin taane fakkaatanii jiru garuu mootummaa waaqayyoo keessatti immoo isaan kanatu akka bakkalchaa ifa isa jedhuun immoo amana. Yoo murtoo illee hin taane ta'e yooma rakkinarra jiraate yooma gidiraanarra jiraate dubbii waaqayyoo kana compromise gochuun hin danda'amu. Kanaaf jiran hin jennu lamaan isaanii arginaa jedhee namana. Ulfaadha baay'ee waaqayyo sinaa eebbisu. Egaan amma immoo mee gara warra tajaajilaniitti deebina. Yeroo ammaa kana peejii tokko quba qabduu keessan beeku ta'ee ture international kan jedhamu tokko jechuudha. Namoonni ta'ee ture internationalii sodaatu malee waaqayyoonis jaarsolii waldaa sodaachuu didaniiru. Keessumatti gaa'ila hiikuun tajaajiltoota gidduutti dubartoota goyyomsanii biyya arabaarraa kan hojjetan saamuun akkasumas immoo jireenya qulqullina hin qabne jiraachuun tajaajiltootarraa argama yeroo baay'ee. Wanti kun maal hirrina wayiitu jira moo namumatu gadoof dhiise nama sanatu gadoof dhiise yookaan immoo karaa waldaa wanti irrate jira moo wanti isaan hin galle jireenya qulqullummaa dhabanii tajaajiluun kun akkamitti biratti akkamitti ilaalama? Baay'ee gaarii dhuguma yeroo tokko nan dhaga'anis wantoonni amma jedhamu kun wanti ciiggassaa baay'eetu jiru.
John Wesley hin beektudha yaada yeroo tokko aniidha Methodist Churchiin biyya Ameerikaati yookaan Awurooppaa keessaa hin badee yaaddee hin beekuudha. Garuu yaaddoon konni guddaan nama jireenya hin qabnetu waldaa keessa guutadhee yaaddaa'edha. Nama jireenya fakkeenyummaa hin qabne, nama jireenya hin qabnetu, nama humna hin qabne, humna amantii hin qabnetu gaaf tokko waldaa koo guutadhee ni yaaddaa'edha. Waldaan dhuguma jira, namni baay'ee jira. Garuu jireenya inni jedhamu kuni tarii riizinii baay'ee kaasuu nan danda'a maqaa yeroo malee. Riizinii kun ta'eef dubbii waaqayyoos namni gaa'ela isaa akka inni hiiku hin eeyyamu. Hin eeyyamu. Namni hundumtuu isa kana haa dhaga'u. Dubbiin waaqayyoo nuyi baanu. Gaa'ela isaa akka inni hiiku hin eeyyamu. Yookaan akka inni nama goomsee namarraa nyaatu hin eeyyamuuf. Yoo namni tokko gaa'elatti adeemu on the way hin fuune waan ta'eef waa walirraan qaban taanaan ta'anii haasa'anii ilaa yaadeen ture yookaan yaadnee ture. Garuu gaafan ilaalu nan deemsisu jedhee ituu gaa'ela keessan galiin dhiisuu danda'a. Dhiisuu dandeessi. Horii irraa nyaatee jireenya hin taane jiraatee dhiisuu hin danda'u garuu. Dubbiin waaqayyo nu barsiisu qaba. Namni tokko gaa'ela immoo dhaabbate kan jennu akka waldaa keenyaatti nuyi gaafa lubi yookaan paastarii waldaa walitti eebbisee gaafa sanaa qabanii abbaa manaa fi haadha manaati. Kaleessa isaa garuu obboleessaaf obboleettiidha. Namoonni kun. Kanaafi rakkoon har'a waldaa kiristaanaa keessatti tarii ammoo akka jedhame yeroo yerootti wantoota baay'ee dhagaa jirru faaktoroota hedduu qaba. Tokko namoonni sirriitti duuka buutuu Kiristoos ta'aniiru jedhee nama nu'an ofii gootii. Jechuun koo maal jechuudha? Namni dhufee barumsa amantii cimsannaa baratee waaqayyo tarii jireenya isaa geeddaree yookaan sagalee qabaate ta'a faarfannaadhaa fi isa booddeetti gale wayee jireenyaan bara. Wayee jireenya qulqullinaan jiraachuu waaqayyoon sodaachuu by the way an gaafan jedhu hundumti keenya jechuu kooti gaa. Lallabee jireenyaan qabu yoon ta'e faarfadhee jireenyaan qabu yoon ta'e raajii dubbadhee jireenyaan qabu yoon ta'e barsiisee jireenyaan qabu yoon ta'e geggeessaa waldaa kiristaanaa ta'ee jireenyaan qabu yoon ta'e namoonni afasan dubbadhu sana dhaggeeffatu tun ta'ini jireenyaan jiraadhutu gurra isaanii irraa huusa. Kanaafiti inni guddaan rakkoon guddaan nuyi har'a ilaalaatti jirru ofii kooti gaafan ilaalu namoonni tu duuka buutuun Kiristoos hin ta'initi tajaajilaa Kiristoos ta'uu yaalan. Namoota duuka buutuu Kiristoos jechuun ikkoo faana Kiristoosiin dhaanii jireenya inni jiraate adeemsa inni deeme dubbiif jireenyaan Phexros duraa boqonnaa 2:9 irratti isinii dukkana keessaa ifaa hin dubbatamnetti kan isin waamamtanii gaarummaa isaa akkas hin dubbataniif jedha. Isa kaanitti itti fufee jira gaarummaa isaa akka dubbataniif gaafa jedhu gaarummaa Kiristoos kan dubbannu dubbiif jireenyaan dubbii duwwaa miti. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos isin soogidda biyya lafaati jedhe miti. Wangeela Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 13 amma 14tti gaafa dubbifnu isin soogidda biyya lafaati jedha. Soogiddi warri keemistirii baratan hin beeku yeroo baay'ee dubbadheera. Soogiddi soodiyeemiif kilooriin ishee jedhamtu irraa hojjetama miti. Warra kanarraati soogidda kan jedhamu argama. Soodiyeemii duwwaatu ta'e amma onneen namaa rukutee namni du'uu danda'a. Kilooriiniin akkasuma ajjeesa. Garuu warri kun kombineeshinii sirriitiin gaafa walitti dhufanii wanta mi'aa'aa wanta badu ooshuu danda'uti ta'a soogidda sana.
Jireenya amantii keessattis akkasumas hin soogidda gaafa jedhu dubbii duwwaa miti. Jireenya duwwaas miti. Jireenya mooraal laayifii bakka abbaa miti fedhee jiraachuu danda'a. Dubbiin sagalee waaqayyoo dubbachuu keenya duwwaa miti. Warri kun gaafa sirriitti walitti dhufan dubbiif jireenyi keenya gaafa walitti dhufanii namaaf fakkeenya gaarii taana. Lallabii keenya isa kana. Warra Roomaatti gaafa dubbatu Phaawulos akka jedha. Yesuus Kiristoosii dubbiidhaaf hojiidhaan jedha. Dubbiif hojiitiiniti barsiisee jedha mitiire. Malee dubbii duwwaan barsiisee jireenya akka jaallate jiraate hin jedhu. Even tajaajilaa Kiristoos taanee jireenya hin taane jiraachuu eenyuun nu barsiise? Seexanan nu barsiise moo? Waldaan nu barsiise moo? Ofii keenyaati garmalee jiraachuu kana barre moo? Akkaataa hin taane dubbachuu iyyuu. Akkuma hin taane dubbachuu iyyuu. Akka kiristaanaatti jechuudha. Eessaa barre fakkeenyaaf? Yesuus Kiristoos irraa barre moo? Eessumaaf inni isa kana? Kanaaf inni kun kan inni dhufe burqaansaa namni duuka buutuu Kiristoos ta'ee jireenya jijjiiramaa qabaatee jireenya fakkeenyummaa qabaatee waan godhuuni namootatti isa lallabe jiraate immoo lallabee hin argisiisne. Yeroo tokko tarii nan dheeresseen fakkaadha asirratti. Haadha abbaa waraabessaatti natti fakkaata. Duriin dhaga'e kana abbaa waraabessaatu ilma isaa gorsaa. Mucaa koo sichi gaan okkolinii har'aa qabdee lammatan okkolinii jedhee gorsaa deema. Ishettee ilmi waraabessaa kun dura buutee deemuu yaalti. Garuu rakkinni ishee okkoluu dhiisuu dadhabde. Inuma yaala abbaanii okkoluu dhiisuu dadhabde. Booddee mee ati na barsiisi. Akka itti okkoluu dhiisan kana sirraan baraa na barsiisi. Kottuu na dura bu'ii na barsiisi jettee abbaaf dura buufte. Innis gaafa dura bu'u akkuma ilma isaatii miila of jala buta. In okkola. Ilmi akka jette dhaabii okkoluun kun waanuma qomoo nutti ta'e okkollaa ati sin okkoltaa. Amma tuun inni okkolu ta'e irraa barti turte. Garuu innis gaafa dura bu'u isan godhin jedhu godhaa'eera. Kanaafiti jireenya amantii keessatti waan jiraanne dubbanne waan dubbanne immoo yoo jiraanne biyya lafaa kanarratti iyyuu warra nu dhagaan duwwaa ituu hin ta'in dhiibbaa gaarii geessisna. Rakkoon duuka buutuu hin taane inni kaan beekamaadha. Hin jijjiiramne biyyaa dur baaqelaa budaa jedhu miti. Mukatti gemeranii laaftoo kana muka dibaatti kaa'anii affeelanii inni kaan bishaatee ammayyuu inni keessa taa'u kan ilkaan namaa cabsuu danda'u jira miti. Tajaajilaa baay'ee keessaa hunduma mo'achuu hin danda'amu. Inni kaan nagaadha. Achi keessaa baaqelaa budaa sana jira. Kan keessa darbe. Akkoo dhufetti kan keessa darbee jira. Jijjiiramni immoo barbaachisaadha. Roomaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1-2 gaafa dubbifnu biyya lafaa isa darbu kana duukaan bu'inaa garuu yaada garaa keessanii haareffachuudhaan jijjiiramaadha. Jijjiiramatu barbaachisaadha. Namni hin jijjiiramne taanaanii amala jijjiiramaa hin qabu. Dubbii jijjiiramaa hin qabu. Inni kun jira. Kanaafiti waldaa kiristaanaa duwwaa miti rakkoonsaa iddoo adda addaatti mul'ata jechuu barbaadeen. Haa ta'u baay'ee ulfaadha. Wanti kun hin dhumu waa'een qulqullinaa kun yoo dubbannee yeroo kan biraas itti deebinee wanta kana yoo haasofne yoo nu eeyyamtanii baay'ee gaariidha dookter. Egaan wanti amma isin dubbattan kun hundumtuu asittis nu birattis ta'aa jira waa'een qulqullummaa dhabuu gaa'ila hiikuu wantoota garaagaraa jira. Haa ta'u yeroo kan biraas walitti dhufnee haasofna waan ta'eef. Egaan yeroo ammaa tajaajilaan gaa'ila isaa hiikuu dur akka beennutti baadiyyaatti anis baadiyyaatti dhaladhe baadiyyaa keessa dur akka beennutti yeroo namni gaa'ila hiiku yookaan immoo ejjatti kufu yookaan wanta xuraa'aa kana keessatti argamu waldaa keenya waldaa Makkaana Yesuus keessatti adabuun jira. Erga adabdee immoo barsiifti, hin gorsiti, maal jetti. Isa booddee erga jireenya nama kanaa qajeelummaatti deebi'ee gara tajaajilaatti deebiste. Har'a garuu asiitii waan biraa godhee yookaan asii gaa'ila hiikee gamaan dhaqee tajaajila. Poosterii isaa argina.
Waldaan maal hojjechaa jirti? Dhuguma laa wantichi dooktar dhuguma as keessatti baay'ee kan nama gaddisiisu yoo gamanatti adabame gamatti immoo poosteriinsa yoo amma isuma waanuma lafa ta'ee waanuma lafa jiru hoduu utuu hin ta'in waanuma lafa jiru gaa'ila hiikanii tajaajila kan tajaajilan jiru. Akkasumas immoo bakkeetti utuu luboonni sin eebbisinii utuu waldaan kiristaanaa hin beekiniis dhala godhatanii immoo akkasumatti immoo dhala gatanii dhiisanii ammayyuu tajaajila kan itti fufan jiru. Harka kan rukutaniif jiru. Isa kana maal waldaan kiristaanaa kiristoosii bakka buutii maaliif calluma jettee namoota waaqayyootti namoota kana akka isaan yookaan gorsitee nama kana hin deebisne yookaan dhaabinurraan hin jenne nama kanaan calluma jettee maaliif ilaalti jettanii yaaddu? Gaaffii baay'ee cimaadha kun. Salphaa miti. Amma kuni biyyuma keessa jira. Asuma gara naannoo keenya kana iddoo baay'eetti argina. Maaliif waldaan cal jettee seedhuu fi ammas iddoo lamattan qoodaan ofii kooti isa kana. Inni tokko akka durii amma anis nan beekaa namni tokko yoo adabuuni baay'ee wayii balleessuun miti. Adabuuni gara dubbii waaqayyootti deebisuudha. Adabuu jechuun namni qalbii diddiirratee taa'ee of ilaalee indaa'um gammaduutu irra jiraata. Namni adabamu waaqayyo isa adabuurraa waldaan yoo adabde wayyaaf. Waldaa kiristaanaa keessatti akkuma ammas hin jettanii iddoo tokko yoo waa balleesse iddoo tokkotti baqata. Biyya yeroo qalamee eeganii qalamee qe'ee hin baqattu. Achuma teessee baala jalatii militti. Yemmuu asiin ilaa kunoo jedhanii as jala lixxu. Dhagaa hirree nama dhukkubutti tuuta dhagaatti guuran iyyuu wannoon taatu achuma jala teessee achuma jala militti. Kan akkasii baay'eetu jira. Dubbiin waaqayyoo garuu isa kana hin jiru. Tokko waldaan kiristaanaa dhuguma Kiristoos irratti hundooftee dubbii waaqayyoo irratti hundooftee barsiisi taanaani dubbii waaqayyoo gaadhaa dubbii waaqayyoo sanatu gaayidiin kan geggeessaa jireenyaa geggeessaa waldaa kan ta'u dubbii waaqayyoo kanadha. Yoo immoo isa kanarraa kaattee itti ta'e akka nuyi amma ilaallachuudha. Wantoota adda addaa irratti hundooftee itti taanaan amma fakkeenyaaf iddoo baay'eetti asirratti miidiyaa irratti dubbachuun isaa yoo natti cime iyyuu gama koomershaal vaaliyuu waa tokko ilaalu. Maal jechaadha? Nama baay'ee yoo qabaatanii galii qabaatu waldaan kiristaanaa. Xiyyeeffannaan lubbuu sana irratti tun ta'ini waan lubbuun sun fidee dhufudha. Inni kuni miidhaa guddaa fideera. Amma daldalaan tokko addanaati yoo sooressa ta'ee waa balleessee naanii itti dheekkamanii yookaan rikogniishinii baay'ee macimaa VVIP maaloo jedhanii hin kaaniif ta'e isa barbaacha deemuu danda'a. Fakkeenyumaaf hin jedha. Iddoo kaan immoo isa kana yoo kan argatu yoo ta'e achi raqa. Achitti raqee bu'aa buusu qaba gama waa kennuutiin gargaaruutiin. Gama tajaajilaa keessattis akkuma kanaati. Namni tokko yoo addanatti waa balleesse iddoo itti baqatu qaba. Kanaafiti waldaan kiristaanaa mataan ishee amma chaalenjiin guddaan waldaa kiristaanaa irra ga'ee jiru yoo na dabeesi amma namni kuni achi soora kee inumatti fufa maal gochuutu irra raataa seeru waan daa'ilemaa keessa galte natti fakkaata. Ofii masheetii iyyuu jechaadha. Warri har'a addanaa waa balleessanii garas jiru. Warra achi immoo balleessan garas jiru. Baay'ee sin tura iddoo sana. Haa ta'u iyyuu malee garuu wanta irratti walii gallu yoo jiraate waan fedhe taanaan
akka sagalee waaqayyootti akka dubbii waaqayyootti waldaan kiristiyaanaa wangeelarra dhaabattee amma nama jireenya bara baraaf qopheessu taanaani vaaliyuu horiinni yookaan qabeenya yookaan gargaarsa inni waldaaf godhutu hin ta'ini namichuma isaatu barbaachisa. Lubbuuma isaa sanatu barbaachisa. Kan isheen qopheessaatti jirtu mootummaa waaqayyootiif. Tajaajilaan tokko tajaajila isaatu hin ta'in isumatu barbaachisa. Kanaaf iyyuu adeemsa hamaa namoota deemanii waldaan kiristiyaanaa tolereet goote yookaan sodaa dabraatiin utuu hin ta'in inni jalqabaasuma silaa keessa jirayyuu isa sila inni namni tokko duuka buutuu kiristoosiin ta'eeraa dura isa jedhu keessa jira. Nutu tajaajilaadha malee akka waaqayyo tajaajilaadha jechuu dhiisuu danda'ama. Maa baafaa? Amma Yesuus Kiristoos utuu amma waldaa keessa taa'e namoota raajii dubbatanii Yesuus akka jedhe gaafa isaan jedhanii hin jenne jechuu danda'a. Amma waldaa keessa taa'aa ta'e Yesuus Kiristoos ka'ee isaan mateette hin jenne jechuu danda'a. Phexros fa'aa hojjettoonni duuka buutuun Kiristoos warri kanaan dura turan ituu warra du'aa ka'anii dhufanii waldaa kiristiyaanaa keessa taa'u ta'e namoota waldaa keessa jiraniin amananiiru jedhanii fudhatan baay'eedhaan. Kun ammani ekstiriimii gara biraarra hin deemne natti fakkaata soorii. Haa ta'uyyuu malee inkwaan tajaajilaa dhiifnaan amanaadha iyyuu jedhanii fudhatan ta'a. Kanaaf jireenya keenya keessatti ituu wanta hundumaatti hin bahin dura dubbii waaqayyoo beeku. Waldaan kiristiyaanaatu kompromaayiziin godhin dubbii waaqayyoo barsiisu. Namni akka dubbii waaqayyootti akka inni jireenya isaa mana isaa gaa'ela isaa geggeeffatuuf gargaaru. Keessumatti immoo waldaan kiristiyaanaa dhaloota irratti gajjallaatii qabdee hojjechuu danda'u. Amma fakkeenyaaf ituu nuyi hin barsiisin biyya lafaatu barsiisa, televizyiiniitu barsiisa yookaan immoo sooshaal miidiyaatu dhaloota barsiisa. Nuyi garuu waldaa keessatti qabnee dubbii waaqayyootiin hin guddifne. Amma nan argaani naannoo yuunivarsiitii tokko keessatti ammam akka isaan dafanii dubbii waaqayyoo irraa kaatanii haala arganiin nama hin qaban taanaan waldaan kiristiyaanaa yookaan tajaajiltoonni hin qaban taanaan kun eessaa dhufe yoo inni waldaan kiristiyaanaa dargaggootaaf fuucoolii irratti xiyyeeffattee hin hojjenne taanaanii miidhaan isaa borii baay'ee hamaadha. Jireenya amma haasofnu kanaaf saaxiluu danda'a. Maatiinis as keessatti gahee hin qaban jechuun hin danda'amu. Namni tokko gaa'ela isaa, tajaajila isaa, jireenya isaa akka inni balleessu kan godhu maatiinis fakkeenya gaarii ta'anii ijoollee isaaniif fakkeenya ta'u waldaan kiristiyaanaa sirriitti barsiisu tajaajiltoonnis warri wangeela lallabna jennu hiikkaa wangeelaa nuuf agalu dura. Dubbiin waaqayyoo kun nuuf agalu dura. Duuka buutu kiristoosiin ataanu dura. Isa booddee yoo lallabne iji nurraa mul'atu jira. Namoonni waan nurraa nyaatan qabu. Namoonni waan nurraa argan qabu. Amma fakkeenyaaf gaa'ela koo hiikee yoon nan barsiisa ta'ee maal jedheetanii warra gaa'ela qabachuuf gara koo dhufan maaliin jedhaan. Isa kana yaaduun barbaachisaadha. Wal danda'uun barbaachisaadha. Wal danda'uun, wal gorsuun, walii wajjin jilbeenfachuun barbaachisaadha. Ijoollee biyya adda addaa jiranii dhuguma sooshaal miidiyaa tokko irratti nan dhagaa carraallee argadhee baay'inaan arguu hin dandeenye garuu rakkoon kun akka inni jiru nan dhagaa. Rakkoo kanaaf immoo sababa guddaa kan ta'u kara lamaaniin iyyuu rakkoon jira. Haa ta'u iyyuu malee garuu tajaajilaa ta'ee kana gochuu jechuun dubbii waaqayyoo kana gadi fageenyaan utuu hin galinii fi gara sanaatti dhufu hattummaadha. Hattuu ta'uudha. Isa kanarraa ammoo of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Waldaan kiristiyaanaas isa kanarratti ejjennoo sirrii qabaachuutu irra jiraata yaadaan. Yoos iyyuu hafuurri waaqayyoo ishee keessatti hojjete namoonni fayyu yoo ejjennoo sirrii qabaate. Ulfaadha. Waaqayyoos na eebbisa. Mee dhumarratti hafuu hin qabu dhaloota kanaaf kan barbaachisu kanaa jettanii waan jettayyuu qabaatan nutti maatii gara xumuraatti geessina. Eeyyee baay'ee ulfaadha.
gabaabamatti wantoota xinnoon dubbachuu barbaadu yoo jiraate Waaqayyoo sababa malee bara namaaf hin kennu. Lafarra amma kan jirru akeekaan jirra yeroo kana. Nuuf nuun galu malee iddoo jiru biyya keessa jiru dhaloota keessa jiru keessatti Waaqayyoo akka sanyiitti akeekaa nu kaa'e. Namoota wajjin oolla malee nuyi namoota wajjin wal qixxeenyisi. Namoota wajjin hojjenna malee nuyi akka namoota gara biraan jiraannu. Gabaa tokko dhaabachuu dandeenya. Walgahii tokko irratti hirmaachuu dandeenya. Even cherchii tokko keessatti wajjiniin hirmaachuu dandeenya. As keessatti akka namoota Waaqayyootti dhaloota kanarratti biyya lafaa kanarratti dhiibbaa geessisuu fi of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Isa kanaaf immoo tokkoffaa irratti waldaan kiristiyaanaa ammas irra deddeebitee adeemsa ishee kana ilaaluun barbaachisaadha. Barumsa ishee sakatta'uun barbaachisaadha. Dhaloota kana ilaaluun ishee barbaachisaadha. Akka waldaa kiristiyaanaatti jechuu kooti. Waan barsiisaa jirtu, waan dhaloota nyaachisaa jirtu kana ilaaluun barbaachisaadha. Maal fakkaata wanti isaan nyaataa jiran kun? Amantoonni maal argataa jiru? Adeemsa amantootaa maal fakkaata? Waggaa 10, waggaa 20 waggaa har'a amma keessa jirru kana gaafa kompeer goonu eessa jirra? Maal fakkaatu? Dubbii Waaqayyootti maal fakkaatu? Anumtiyyuu maalan fakkaadha? Isa jedhu of ilaalaa deemuun waggaa 10 waggaa 20 ammoo waldaan kun maal fakkaatti? Dhaloonni kun maal fakkaata? Maaltu itti dhufa? Jedhanii isa kana gadi fageenyaanii akka waldaa kiristiyaanaatti baay'ee haasa'uurraa baay'ee deemuurraa of sakatta'uun barbaachisaadha. Wangeelli biyya rivaayivaliin Weelsii jedhamtu biyya Ingilizii keessa gaafa galee dhiibbaa dhalootarraan geessise. Dhaloota biyya sanaarraa dhiibbaatu ga'e. Manni naayit kilabiinii lafti itti dannasanii manni mashataa manni dhugaatii jeequmsi garaagaraan bade. Nagaatu bu'e biyya keessatti. Maal jechuudha kun? Maal jechuudha kun? Namni amma biyya keessa jirtan kana keessatti biyya adda addaa warri argitan na caalaa beektu wangeeluma illee kanumti hin dhageenye tokko amma nagaan qabu. Nuun immoo warri wangeelli nurka jiru dhaloota keessatti dhiibbaa geessisuu danda'utu nurra jiraata. Magaalaa keessa jirru keessatti, baadiyyaa keessa jirru keessatti wantoonni ulfina Waaqayyoof hin taane tokkichi akka hin raawwatamneef wangeelli daangessuu danda'utu irra jiraata. Waldaan isa kana gaa ilaaluutu irra jiraata. Maaliin fakkaadhaa? Dhaloonni kun maal fakkaataa jira? Akkuma biyyaatti iyyuu maal fakkaanna? Where is the problem? Eessarra rakkoonsaa? Isa kana of qoruu danda'uun barbaachisaadha. Dhalootumti keenyas of ilaalaa deemuun barbaachisaadha. Nama attamiitii jireenyi koo maal fakkaata? Wangeela dhagaye wajjin maal fakkaata? Dubbiin dubbadhu maal fakkaata? Adeemsan deemu maal fakkaata? Rileeshnshiippiin namoota wajjin qabu maal fakkaata? Manni koo maal fakkaata? Jechaa deemuun barbaachisaadha. Namarraa dhageenye waan namoonni godhan duwwaadhaanii yookaan Ameerikaati akkas ta'ee Awurooppaati akkasii wangeelli akkasuma nutti fakkaata. Ameerikaan yoo sirbee yookaan immoo Awurooppaan yoo inni homoseksuaalii jireenyi isaa sirriidha jedhee Afrikaa keessatti sirriidha jechuu miti. Isaan miti fakkeenyi keenya gaariin Yesuus isa du'ee du'aa ka'e. Warra ergamoonni akka nu Yesuusin fakkaadhu nu fakkaadhaa jedhanii isaan barsiisan. Fakkeenyi keenya Yesuus. Fakkeenyi keenya warra wangeela dhugaa nutti fidee wangeela nutti dubbatee isaani. Kanaafi gara sanaatti deebi'uun akka dhalootaatti dubbii Waaqayyoon of qoruuni wanta rakasa jireenya rakasa jiraachuu keessaa of baasuuni jireenya hin taane ulfina Waaqayyoof hin taane fakkeenyummaa hin qabne keessaa ba'uuni baay'ee barbaachisaadha. Akka sagalee Waaqayyootti dubbachaatti jira. Sadaffaa irratti nan dheeresseen fakkaadha dhiifama wajjinii. Sadaffaa irratti dhaloota irratti hojjechuun barbaachisaadha. Dhaloota irratti hojjechuun maatiin ijoollee isaa irratti hojjechuun waldaan kiristiyaanaa dargaggootaaf mucoolii irratti hojjechuun akka biyyaatti iyyuu amma
nuti isa waldaa kiristaanaa duwwaa laalla malee karaa adda biraa laayisensi godhee naannoo yuunivarsiitiitti manni caatii naannoo haayiskuuliitti maarii stoopsiin yookaan immoo akka biyya kanaatti yoo fudhanne nuyi lafti itti abboorshinii adda addaa geggeessan lafti itti kondomii ijoollee xixinnoo firanii barsiisan lafti itti ijoolleen nattee shiishaa xuutu naannoo yuunivarsiitii guutee jira. Yuunivarsiitiin tokko banamnaan balballi itti aanu kan itti banamu iddoo akkasiiti. Iddoo itti ijoollee itti shiishaa, iddoo itti diraagii wanta adda addaa hojjettudha. Inni kuni akka biyyaatti illee biyyi dhaloota sirrii ta'e qabaachuuf dhaloota borii addunyaa kanaaf ta'u qabaachuuf warri biyya geggeessan illee kana booddee irratti hojjechuutu irra jiraata. Warri immoo umuriidhaan xinnoo ishee ol sissinne immoo warra nu gadii fi fakkeenya gaarii ta'utu irra jiraata. Akka dubbii waaqayyootti ofiis deddeebi'uutu nurra jiraata. Isa jiruun yaada. Isa kanattis nana manaa kanan dhaamsan qabu gara sanatti deebi'uu qabnaa sirrii yaada. Gooftaan kun isin eebbisu Dookter baay'ee ulfaadhaa. Egaa guyyaa irraa kana dhiyaattanii akkasittiin gaaffii deebii gochuu keenya baay'ee guddifnee waaqayyoon galateeffannaa. Ulfaadhaa baay'ee isin galateeffannaa. Egaan dhaggeeffattoota keenya Dookter Zarihuun irraa waan baay'ee baranneerra ammas itti fufnee waan baay'ee barannaa. Yeroo dhiyootti deebinee isinii dhufnaa akkasumas immoo dhaloota baraaruu isa jedhu kana keessa jirra waan ta'eef dhaloonni gara mootummaa waaqayyootti deebi'anii du'a bara baraa jalaa akka ba'aniif sochii gochaa jirra waan ta'eef kanaaf gara wangeela kiristoositti waldaan kiristaanaas dhaloonnis yoo deebi'an furmaanni isa duwwaadha waan ta'eef kanaaf dhaggeeffattoota keenya Dookter Zarihuun wajjin turtii taasifnee amma kan yeroo kanaaf qabnu kana fakkaata. Egaan ayyaanni waaqayyoo eebbi waaqayyoo isinii wajjin ta'u nagaa gooftaatiin jiraadhaa isiniin jenna ulfaadhaa. Dookter waaqayyoo isin haa eebbisu yeroo keessaniif ulfaadhaa. Ulfaadhaa isinis gooftaan isin haa eebbisu kabajamaa. Amiin.